Oromoon saba bal'aa gaanfa Afrikaa irratti mandheeffatee addunyaa kana irra dambali'ee jiraachaa ture har'as jiraachaa jiru. Kanaan dura Oromiyaan goota hayyoota artistoota akkasumas beektota hedduu maqaa ishee addunyaatti yaamsisan hedduu qabdi. Har'as dacheen Oromiyaa namoota maqaa ishee faayanii addunyaatti dhugaa bahan kumaa fi kitala qabdi. Isaan keessaa moodel Saamii Kingoon isa tokkodha. Sooressa dinqisiifachuun har'a tarree sooressotaa kan taa'e mucaa keessan namni hin beekne jira jedhee hin yaadu. Yeroo ammaa kana ammoo akka Afrikaatti biyyoota 54 kan qophaa'e Best Africa of the Year ta'uun filannoo keessa galee Zuqoomoo Afrikaa Award irratti jaalattoota isaatiin voot ta'uudhaan tokkoffaadhaan dursuu irratti argama. Maarree Oromoo koo mucaan keessan tokkoffaadhaan eegalee tokkoffaadhaan akka xumuruuf Oromoon hundi keessan liinkii isaa kana seentanii voot akka gootan dhaamsa koodha. Akkasumas viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer koppii liinkii riipoost gochuun siif jirra jechuun jaalala keessan itti agarsiisaa jechuun affeerraa koodha. Qophii kana qopheessuun kan simbiraan gahe ani Qatalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii amma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa. Gochi ijoollee shamarranii irratti ta'u keessattuu keessa qaba. Qorqaa qalbii cabaa dirqiin dirqama baatu eeyyeen humnaan nama baachisnaan habaaboo fi dhagaan dhuguma namatti ulfaatu. Jaalalaan dhufnaan garuu habaaboo fi dhagaan madaallin isaa walii lama. Jaalala silaa dhiisii cooma fi booknuu aannanii fi cuuqqonuu humnaan taanan heetoo caalaa namatti hadhaawaa. Kamisaa ta'uu kam bixaan isaa ta'u mirgaan bultii isaa ta'uu saalqunnamtiin daqiiqaa muraasaa yoo jaalalaaf hin taane bu'aansaa dhamaraasudha. Ijoolleen shamaraa haadha manaatii obboleettidha mucaa keetii haa ta'u iyyuu malee garuu jaalala qulqulluu dhiibnee jaalala biraa barbaacha deemna. Siganee abbaatti himan jedhama mitiire jaalalaati barbaacha deemtee yeroo xinnoon booda dhiibamtee argita. Kanaaf obboloota koo jireenyi qoosaa miti. Waanuma hunduma dura waaqayyoon kadhachuuf waaqaaf dursa laadhaa. Jireenya walitti dhufeenya keessatti immoo osoo waliin hubatin osoo amala walii hin barin waan baay'ee keessa hin seeninaa. Yoo akkas ta'uu baate garuu jireenya keessan akkasuma jaalalli keessan bookee gurra arbaa buutee taatee hafti. Sana booddee namoonni isinitti dhiyaatanii fi firoonni keessan akkasumas hiriyoonni keessan intala ganama sirba jajan galgala ulfa jaju jedhanii isinitti mammaaku. Seenaa kana irraa waan baay'ee barattan jedheen hawwii qaba. Haa ta'u iyyuu malee mucaan isheen suuraan ishee sooshaal miidiyaa irra socho'aa jiru kanaaf ergaan qaba. Haadhoo koo jabaadhu siiqan namaaf siiqaa darban namaaf darbaa abdiin muratiin jechuun hin barbaada. Nama suuraa ishee akkasuma miidiyaatti baasee waan biraa jechuun hin barbaadu. Hubannaa siif haa laatu waaqayyo jechuun hin barbaada. Eeyyeen garuu hin dagatin. Kan miidhe dagatus kan miidhame hin dagatu. Seenaa kana qindeessuun kasiif faana ture ani Qatalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii amma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa. Dubartiin kun nama abbaa manaa ishee harka ajjeeseef dhiifama goote. Dubbiin akkas ture. Iddoo addaa Aaroziinaa jedhamutti bakka namoonni gurguddoon akka Doonaald Tiraamp faanti jiranitti sirna gaggeessaa reef Chaarlii Kirk irratti haati manaasaa Erikaan nama lubbuu abbaa manaa ishee ajjeeseef dhiifama goote. Addunyaa raajeffachiise. Dhuma irratti illee akkas jechuun ergaa dabarsite. Gocha Kiristoos godheen raawwadhee abbaan manaa koollee osoo jiraatee kanuma godha jettee dubbatte. Maarree gocha Erikaan raawwatte kanaan namoota baay'eedhaaf barnoota guddaa akka ta'u miidiyaaleen garaagaraa himan. Erikaan Kirk laphee dhiifamaa fi waan qabnuun namoota gargaaruun lubbuu keenya gammachiisuu dandeenya jettee jira. Maarree dhaggeeffattoota koo biyya lafaa kana irra yoo jiran fedha foon keenyaa duukaa osoo kaannu lubbuu keenya gaddisiisuu dandeenya. Kanaaf laphee dhiifamaa, jaalala, wal kabajuu, amanamummaa fi kan kana fakkaatan walii gochuun wal biraa haa dhaabbannu jechuun ergaa koodha. Akkasumas viidiyoon koo namoota baay'ee bira gahaa hin jiru waan ta'eef koppii liinkii riipoost gochuun na bira dhaabbadhaa jechuun hawwii koodha. Seenicha seenessuun kan siffaana ture ani Qatalee keessaniif ture. Jalqabarraa kaastanii amma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa. Karroo ilkaantumaa nugiin daraareera badii kottamumaa anoosii yaadeera jechuun dhiironni taa'iif gahii ishee kan dheewwan mucaa kana namni hin beekne jira jedhee yaadu. Maarree kaarruun salaalee biyya goototaa kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Agarii Tulluu fi kan kana fakkaatan keessatti dhalatan keessatti kan dhalattee guddatte har'ammoo baargama gama biyya Emireetotaa Dubaayii jirti. Jireenya qannoo fi qananii jiraachaa kan jirtu kaarruun intala soonaa fi simboo qabdu yoo taatu akka darbattuu jirbii harka mirgaa irraa harka bitaatti darbattu. Kan kaarruu beeku kan kaarruu hin beeknes waa ishee haasaa oolu baay'eedha. Kan keessa namaa hin beekne garbicha jette akkuma jedhamu yeroo baay'ee qoraa qalbii ishee wantoonni cabsan baay'een osoo jiranii isheen iddoo itti laattu. Manni akka abbaa alli akka hambaa dubbii hunda danda'a bara itti dhiisan jettee itti dhiiftee bira darbiti. Maarree mucaa Qaxalee hadhee
qopheessitootaaf odeessitootaaf iddoo hin laanne kana namoonni jaalattan jaalala isheef qabdan viidiyoo kana sheer gochuun warra ishee jaalataniif jibban biraan gahaa jechuun hawwii koodha. Seenaa kana seenessuun kan isin biraan gahe ani qaxalee keessaniiftudha. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deemanaa.